Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan hordoftoota Najiib Jimmaa app jalatti argamtan. Egaa har'a keessummaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas yuutuubii irra seentanii akka sabiskiraayib gootan isin affeerra jechuudha. Yuutuubii irra eega seentanii booda bakka kanarratti awwal kadiir jettanii ni barreessitu. Eega barreessitanii booda piroofaayiliin haala kanatti isinii dhufa. Piroofaayilii isaa tuqxanii sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Notifikashina kana bakka tokko yeroo tokko tuqaa jechuudha. Gara isaatti isin dabarsina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qeerroo app akkam nagaa keessanii baga nagaan jiraattan isin jedha. Egaa akkuma obboleessi keenya jedhee ka'e jechuudha. Innis peejii kophaatti qaba jechuudha. Najiib Jimmaa app jedhama. Najiib Jimmaa jedhama jechuudha. Peejiin isaa YouTube chaanaal isaa waliin beenne peejii keenya jalatti argamtan jechuudha. Dhaxxanii akka sabiskiraayib gootanuuf kabajaan isin gaafadha. YouTube keessan seentaneet Najiib Jimmaa torba tokko jettaniitti isin bareetanu. Sabiskiraayib mallattoo jalatti argamtu kana si'a tokko akkasitti cuqaastaniif jechuudha. Wanti inni gadhiise dafee akka gubbaarraan isin ga'uuf jechuudha. Mallattoo notifikashinaa kana jechuudha. Yeroo tokkoof akkanatti cuqaastanii. Egaan amma barnoota keenya har'aatti isin dabarsaa. Barnoonni keenya har'aa jechuudha. Karaa feesbuuk kanumaa ittiin xalafuu dandeenyu jechuudha. Riippoorti gochuun addatti jechuudha. Sun nama 3-4-5 waan nama barbaachisuuf karaa gabaabaadhaan karaa isin ittiin nama feesbuuka xalafuu dandeessanuu isin agarsiifna jechuudha. Egaa asumaan gara isaatti isin dabarsa. Egaan waan kana argachuudhaaf Google Chrome keessan irra ni seentu. Google Chrome irra eega seentanii booda bakka kanatti shaadoo jettanii ni barreessitan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana ni barreessitu ni tuttu. Eega tuttanii booda isiniif fida jechuudha. Sign up bakka jettu kana ni tuttu. Egaa sign up eega tuttanii booda bakka kanatti maqaa keessan ni guuttu. Eega maqaa keessan guuttanii booda bakka kanatti paaswoordii keessan ni guuttu. Achi booda ammas lammaffata ni guuttu jechuudha paaswoordii ammatti guuttan kana. Egaan akkuma ilaalaa jirtan haala kanaan sirriitti guunna jechuudha. Imeelii keessan itti galchitu. Nama xalafuu yoo barbaaddan jechuudha. An jechuun umurii na gaafatee jira. Umurii kiyya gara 90 gaheera hin jira jechuudha. 90 irratti kaa'eera. Achi booda bakka kanatti ni tutna jechuudha raayitii kana. Egaan haala kanaan makiinaa isin gaafatu irratti yeroo bakka kana raayitii kana tuqxan makiinaa isin gaafata. Makiinaa ni filattu yookaan immoo barreeffama gara gubbaa irratti waan isin agarsiisu ni filattan jechuudha keessa. Achi booda sign up bakka jettu kana ni tuttu. Sign up eega tuttanii booda liinkii kan haala ittiin baafattan isin agarsiisa jechuudha. Bakka kanatti akkuma argitan maqaa kiyyaan kaa'ee jira jechuudha. Sign up ni gootan jechuudha bakka kanaallee. Bakka kanatti sign up eega gootanii booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Akkuma agartan kunoo feesbuuka guutee fidee jira jechuudha. Waan kana keessaa amma tokko ni filadhaa jechuudha. Free call feesbuuk bakka jettu kana ni tuqa. Achi booda inni na xalafuu waan barbaaduuf waan an fedhu beeka jechuudha. An free call kana yeroo baay'ee kanan fedha. Jaalala siinii qaba innillee haaluma kanaan. Kanaaf jechuudha free call waan jaalluuf inni immoo kana filate jechuudha. Gosa barbaadan filachuu dandeessanii. Kooppii godheetan amma liinkii kana asumaan kan jirtu kana kooppii godheetan itti ergaa jechuudha. Egaa akkuma argitan kooppii godhaa ittiin ergaa jechuudha isatti. Amma gara iimoo irratti itti erga jechuudha. Iimoo isaa irratti itti ergaa akkuma agartan inni yeroo inni tuquutti maal inni fidu walumaan laallaa jechuudha.
Egaan akkuma asirratti argitan jechuudha. Imoodhaan naa dhufee jira jechuudha. Innaa kunoo Najiib imoon naaf ergee jira. Awwal Karim. Firii koolii akkam buufadhu naa ergee jechuudha. Sana booda firii koolii naa erge. Maal naa ergite jetti migaa? Firii koolii haala inni ittiin feesbuukaa yookaan immoo liinkii akka isaa ittiin tola argatee ittiin fayyadamee biyyallee bilbilatu isa godheen jira jechuudha. Amma gani naa erge kana jechuudha. Seeneen laala. Liinkiin naa erge kana. Hoggan seenee jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argitanu bakka paaspoortii itti naqadhu iimeel, foon, paaspoort waan jedhu kana naaf fidee jechuudha. Egaan asirratti jechuudha iimeelii paaspoortii kan feesbuuka keetii itti naqadhu naan jedhee natti erganni. Iimeelii paaspoortii keetii kan feesbuuka keetii paaspoortii isaas itti naqadhu naan jedha. Anamni kun bakka asirratti argamu kana jechuudha. Iimeel foon jedhaa asitti paaspoortii jedhaa. Ani gosan barbaade yoon asii erge jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortii feesbuuka kiyyaa yoon erge jechuudha. Fakkeenyaaf gosuma tokkoon ergaa. Asirrattis paaspoortiis gosuma tokkoon erga jechuudha. Asirratti loogiin kan jedhu kanaan okkee godha jechuudha. Kunoo asirratti dhaqee iyyeef jechuudha. Amma wanti naa baname hin jiru jechuudha bakka kanarratti. Kunoo akkuma isin argitanu wanti naa baname tokko hin jiru jechuudha. Egaan amma gara isaatti isin dabarsine jechuudha. Isaaf immoo akka inni dhufe hin dhufne dhannee ilaalla jechuudha. Egaan akkuma kana isaaf ergeen jira. An garuu liinkiidhaan isa paaspoortii isaa jalaa hatuun barbaade malee akka inni biyya bilbilatu barbaade osoo hin taane amma waan inni naa ergee dhaqee ilaaluu dandeenya jechuudha. Waliin nu faana tura. Najiib Egaa Jimma. Google Chrome keenyatti ni deebina jechuudha ammallee. Google Chrome ni deebina jechuudha. Shaadoo ni jenna jechuudha asirratti. Shaadoo kunoo haaluma agartaniin dhufee jira jechuudha. Shaadoo jennee eega barreeffannee booda maal akka inni erge baafachuudhaaf akkuma isin agartan kunoo dhufee jira jechuudha. Inni agartan bakka kanatti total victims 1 jedhee jira jechuudha. Dhufee jira jechuudha. Eessarraa argannaa jechuun gaafa inni dhiyaata bakka kanaa arganna jechuudha. Bakka kanaa arganna jechuudha. My victim kan jettu kana ni xunna. My victim. My victim eega xunne booda ni baasa jechuudha. Waan guutuu dhufeeyyuu ni fida jechuudha. Obsaan ni eegganna. Bakka kanatti ol nu baasa jechuudha. Xiqqoo ni turkiidha. Egaa akkuma isin agartan waan inni barreessinaaf fidee jira jechuudha. Barreeffaman achirratti barreesse jechuudha. Asirratti fideetiin jira. Akkuma akka agartan kana kunoo waan kana naa erge jechuudha. Iimeeliidhaa fi fakkeenyaaf barreessee garuu iimeelii sirrii osoo ta'e feesbuuka isaa hatuun hin danda'a. Waa hundaa argachuun hin danda'a jechuudha. Gara kanaan hordofuun hin danda'a. Paaswoordii inni barreesse kana iimeeliin inni barreesse isa kana jechuudha. Haala kanaan hatuu dandeenya gara isaatti isin dabarsina. Egaan haala kana jechuudha nama tokko xalafuu fi riippoorti osoo hin godhiniin jechuudha karaa gabaabaadhaan haala kanaan ittiin xalafamuu danda'a jechuudha. Egaan akkuma beekamu peejii kiyya jalatti warra argamtanu isas dhaqaa dubbisaati isin jedha. Kaasaa jalattis warra argamtanu dhuftanii akka na dubbiftan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Barnoota keenya irraa ni jaallattanii. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.